Waa'ee kubbaa miillaatii fi amantaa musliimaa wal bira qabnee dubbanna. Ammas immoo yeroo ammaa kana namoonni baay'ee mormaa jiru. Yaada kana irrattis guutummaa isaa waliin dubbanna. Ispeeniin maali? Mata duree jedhu irraa kaana. Akkuma beekamu waancaa yeroo ammaa kana waancaa addunyaa taphatame kana irratti injifannoo guddaadhaan kan gale Ispeen. Injifannoo guddaadhaan galuu isaa caalaa kan uummata kan ajaa'ibaa jiru Ispeeniin addunyaa guutuun isa deeggarudha. Namoonni hedduun kun nu ilaallatu, nu barbaachisu jedhu. Namoonni hedduun immoo gammachuu isaanii ibsataa jiru. Kan akkamitti ilaallanuti? Video keenya hamma xumuraatti dhaggeeffadhaa. Jalqaba irratti Ispeen jechuun biyya Awurooppaa keessatti argamtu yeroo ta'u, biyya yeroo ammaa kana baay'ina uummataa naannoo miiliyoona 49 qabdudha. Egaan biyyi kuni akka seenaatti gaafa deebinee ilaallu maqaan ishee durii Al-Andalusiyaa jedhama. Biyya Ispeen jechuun biyya Islaamummaan dhabe addunyaa kana keessaa biyya tokkodha. Biyya guddoo dachee Awurooppaa keessaa Islaamummaan dhabe biyya Ispeeniitii jedhama. Sababni isaas biyya guddina Islaamummaatii fi guddina cimina Islaamummaatiin beekamtudha jechuudha. Maqaan isheen bara durii qabdu bara Islaamummaa keessatti Al-Andalusiyaa jedhama. Egaan biyyi Ispeenii biyya aangoo jabaa qabduu fi Islaamummaa waggaa hedduudhaaf tumsitee ammas ittiin bulaa achi as dhuftedha. Akka seenaan jedhutti bara 711 hanga bara 1492 akkas jechuun naannoo waggaa 701 kan Islaamummaadhaan bulaa turtedha jechuudha. Egaan waggaa baay'ee erga Islaamummaadhaan bulteen booda keessa rakkoo hedduudhaan rakkoo daangaatiin wal qabatee rakkoo mootummoota achi keessaatiin rakkoo wal dhaga'uu dhabuutiin rakkoo garii isaanii cabsuutiin kan wal qabate ammas immoo rakkoo inni tokko isa tokko gargaaru obboleessaa dhiisee diina gargaaruu sababa ka'eeni yeroo har'aa kana akka jiruun dismiss ta'ee biyya Islaamummaan dhabde jedhee seenaan galmeessee jira jechuudha. Akka seenaan jedhutti bara sana keessa Islaamummaan kan galle naannoo North Africa naannoo Arabian Peninsula sanarra galee jira. Yeroo sana keessatti jedha wanta nama dhibu uummanni musliimaa persentii 70 hanga persentii 90 jedha. Waggaa 700 oli kan Islaamummaan biyya bulche keessatti persentii 70 hanga 90 jedha. Waan ajaa'ibaa yeroo ammaa kana baay'inni musliimaa Ispeeniin keessa jiru persentii 5 hanga 6 jechuudha. Baay'ina uummataa miiliyoona 49 qabdu keessaa musliimni persentii miiliyoona 2.5 hanga miiliyoona 4 gidduu kana kan jirudha. Kana kam fide walirratti ka'uu, walirratti duuluu, wal cabsuu kana namni inni kun maaliif jedha wal hubachuu dhabuudhaa fi yaada walii wal hubachuu dhabuutu cabiinsa hamma kan Islaamummaa irratti fide hamma guyyaa har'aa Islaamummaan biyya inni dhabe keessaa Ispeen jedhamee seenaa irratti galmeeffamee kaa'eera. We are sorry for losing this country. Biyya kastiin bareedduu biyya erguma Islaamummaa dhiifteellee Islaamummaan keessaan baane kana dhabuu keenyaaf baay'ee gaddina. Yeroo gara kubbaa miillaatti deebinu immoo addunyaan maaliif deeggaraa ture? Akkuma beekamu halkanidha. Addunyaa guutuu jechuu dandeenya. Warri beekamtii guddaa qaban even muftii addunyaa kana naannoo muftimeen namni wallaalan jiru isaan faan biyyi keessaa mala ta'anii hundi isaanii Ispeeniin deeggaraa ture. Maaliif laata? Fedhii kubbaatiif laata? Moo maaliif? Innis immoo karmaan gadi. Akkuma beekamu yeroo ammaa kanatti biyya addunyaa kanarraa utuu mirga qabdu, utuu haqa qabdu, mirgaaf haqa dhabde, utuu sagaleen iyyuu sagaleen dhagahamuu dadhabe eenyudha yoon isin jedhee salphaadhumatti Gaazaa yookaan Falasxiinii naan jechuu dandeessu. Egaan akkuma beekamu Falasxiiniin biyya utuu sagalee qabdu, utuu mirga qabdu, utuu dubbachuu dandeessu haqisee jala haqamedha. Haqa kana immoo namni ofii isaatii deeffata. Gaafa ofii isaatii deeffachuu dadhabu ollaatu yookaan nama nu gargaara nama nu fakkaatutu haqa keenya nu deebisa. Falasxiiniin tokkoffaan Arabaa, lammaffaan Muslimaa. Erga haqisee kun haalame, erga seerri addunyaa seeraa deebisuu didee akka amantaatti biyyi Arabaa biyyi 20 ol yookaan naannoo birii 22 jedhan suni karaa amantaatiin dhufanii haqa see deebisuu qabu turan. Ammas immoo Araba erga ta'e biyyoonni Arabaa kan qabeenyaan ofirratti of wallaalan kuni sila qabeenya isaaniitiin deebisuu qabu turan yookaan nuyi dhiiga tokko jedhanii deebisuu qabu turan. Garuu iyya jaraa akka muuziqaatti dhaggeeffachuu qofaan kan ta'e qalbiidhaan wanta Yahudaan irratti godhaa jirtu kana sadarkaa jibbuu dadhabuurallee gahanii jechuudha. Hin jibbinillee qalbii isaaniitiin hin jibbinillee wanta kana. Even baay'een isaanii karaa dhoksaatiin Yahudaa gargaaruu isaanii argine bara kana keessa. Egaan yeroo jalqabaatiif namni gadi ba'ee sagalee ta'ee uummanni kun utuu mirga qabu mirga dhabaa jira jedhee uummatatti gadi ba'ee dubbate akka addunyaa kanaatti biyya Ispeen jedhamtu yeroo halkan injifannoodhaan galte. Dhageessanii biyyi addunyaa kanarraa utuu amantiidhaan waliin fakkaatiin utuu amantiidhaan waliin fakkaatiin even utuu dachiidhaan illee tokko hin ta'in utuu dhiigaan illee tokko hin ta'in Arabatu warri sun Awurooppaa warri kun Eeshiyaa warri sun uummata Awurooppaa warra sanadha warri kun Arabadha warri sun Kiristaana Kaatolikiidha warri kun Musliimadha. Garuu daangaan nu gidduu akkuma jiru ta'e humanity namummaa wanta jedhutu nu gidduu jira sababa jedhuuni. Uummata Falasxiinii kan utuu sagalee qabu sagalee mirga dhabe kanaaf sagalee ta'ee jechuudha.
tokko kun lammaffaa irratti hijaabni addunyaa kanarraa biyya adda addaa kana keessatti dhowwamaa jiru barataan kamiyyuu hijaabaa fi even quraanillee sagantaa barnootaa ta'e akka itti dabalamu biyya itti dabalteedha jechuudha. Lama kun egaa ummanni Ispeenii kun ummata keetti galata nurraa qabu ta'e ummata sagalee dadhabaadhaaf sagalee ta'e ka'ee Rasuulli sallallahu alaihi wasallam man sanaa ilaykum ma'rufan fakaafi'u jedhan nama waan gaarii isinitti hojjete dudda baasaa fi jedhan si dadhabee jiru si dadhabina kee irratti namii si miidhaa jiru tokko yoo dhufee miidhama sana sirraa deebise isa sirraa deebise sanaaf galata galchuun qabdu gammachuun isaa gammachuu kee miti gaddisaa gadda kee miti akkamitti waliif sheerin godhattu addunyaa irratti edda biyyi Falasxiinii biyyi gadda kana keessa jirtu alaabaa Ispeenii dhaabbatteetu yeroo Ispeeniin bukkee dhaabattee nu Ispeenii wajjin jirra jedhaati tokko kun lammaffaa edda yeroo alamu waan caan taphatamu biyyi Ispeenii hiriira Falasxiinii dhaabba'anii nu Falasxiinii wajjin jirra jedhu lama kun sadaffaa deeggartoonni yeroo meedaa seenanii alaabaa Falasxiinii uffataniitu we are with a Palestine jedhaniitu akka Falasxiinii wajjin jiran beeksisan. Erga biyya keessatti nu jaallate nuti immoo nuuf ta'a jedhanii wanta isaan irratti hirmaatan kana waa'ee kubbaa miilaa jaallachuuf dhiisuu isaachuma nuuf ka'a. Garuu waa'ee biyya nu jaallate biyya nu kabaje kana biyya rakkataa bira dhaabachuu akkamitti yaaddaniiti? Akka kanatti utuu yaaddaniin isinitti hima. Egaan inni kun yaada kooti yoo walii galtan yoo walii galuu dhabdanis immoo inni yaada dhuunfaa keessanii. Xumura irratti wanti ittiin viidiyoo koo kana xumuru wanta edda galgala taphni Ispeen ittiin xumuramedha. Inni sakkarmaan gadii kana yoo isinitti tolle isinis akka xumura.